ما إسين لنا كان بقول إسين لنا كان ما يقول أجي برجانا ملوك كنا نقول نكتاول نفكر وما نمني ملو أصلا قدا أولو نكتاول نفكر تزيلت كنا سوينا كنت ما ملاذوني بروزي أنا سني لدي دبي نفكر يرون دبوتي باريسيني إيه تقوم ما دقي سوان تدبر نفونه غنا فؤاجي كنا وانت فتوني لواني نبيكم نبورت إسين لنا كان ما في لا قوم يرون دبي هذه فيروتي جارتي جتة دعتتي ماما ما سنتي بيجا أفر أمي تدي بتكان أجا akkasi amma ofirraa baatee dubbatu akka arsiisitti mataa isii gaggaragachanii dhukkee irraa kaasu isi ajooftitti maqaa arsii nyaatu haadha firoota wara sinte kana dhiisaa silteelle ree namitti masan bichaa gaddeemsa kirraasa gaafa isiin gadi baatee narraa dhaabatu jettee sagalee taatee jette gaafa inni arsirraa gadi bu'uu baate reedi nama katti cabsu waggaassan gaafa isiin gadi baatee isirra dabaree ammas arsiitti deebi'ee jechuudha. Isheen gadi baatee. Bira jirra nuti shamarran arsii dhiirri arsii bira jira zari yoo dhabde Oromoo akka Oromoo tokkootti bira jira nu malabbaa isii afaan qabattee callistuu shaantu. Namni zarii Oromoo keessa dhalattee. Amma si warri Iraa waraana bana amma nu waraana banne dadhabnee jirra beekanii nurraa hin amananii maaliif abbaa manaa kenna si waan taataniif suuraa isii gaddeebisa yoo sadhu maniireetti naannoo firoo jettanii baarreessitanii suuraa isii gadi hin deebiftanii kana kaasaa jira keessa. Kati uummanni gawwaasi maal balleessine waan gowwinatti dhugaa jirtu irraa haasofne ajooftanii hira biraa hidhanii maqaa keenya nyaatan shamtoota. Namni biraa qabdan suuraa isii gaddeebisa. Shamarran ajjala deemtanii haasoftanii warra reetii waliin rafe dhageeffadha warra reetii waliin rafe fincaa malee fincaa oduufirraa kan reetii waliin rafe shamarran haadha firoora dubbattan warra reediin keessa bule mana hammaama seentanii utuu bishaan ofirraa hin dhiqatin reediin kana raftanii reediin ajaa'ibu jedhu. Nu reedii bicha osoo hin taane dhiiraarsi warri qaama keessan qulqulleeffatanii bira osoo hin dhaqin maqaa nu nyaatina qaama keessan qulqulleeffadha. Kunni warra qulqullina hin qabne warra maqaa nu nyaatu warra ajjaa deemtanii waan. Nyaatina shamarran arsi ajooftanii shinti beetii yeroo keessa deemaa dhiira biraa hidhanii maqaa nu nyaatina. Ani kan jadi shinti bete na raba kuno siminto na matun to durta haga bishan ta mama kanu nyata yaki azgara gulu shawara miskina walla wallahi tolcha dikadda maqanu balleessite namitti shamagitti أعوذ بالله من الشيطان فول فانتا برا جالي كوكا الله أكبر أم فول كنا بر فانتا بر أم أكو فول كم فانتا وانجلي كو فانتا زيادة سين بباري فانتا جالي فاندو ديس جالي فاندو هذا كان برا ديامنا كأيرات تشيشري سانو دوران أنت أنا فمن أقواتي والله دائما يصير بجلان كتوتر يمسون تقرأنا هذا إنسان الرأي ما لك كيف ما دائما وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا خالد الله بزينو على تعلم मैं को जरन ले मैं ओबसा ने तब बंदु शवातु मा जत्ते में इंतली शवातु मा जत्ते में आकाश शवाति ताडु बत्तु सब बंदु शवातु बत्तु में अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू अक्कम भैया कैसे हैं नगा जरा अल्हम्दुलिल्लाह पार्टी कम देख करता थे पार्टी कम जरूरत तेरा मैडम अरे पार्टी में कैसे नहीं देख करा जेचुन अंगवानी जेचुन नुफे उम्म फिरोन उगमा उतुदुरा of ikatte of qabde abba manashi seran qabatte jiratte abba mana namarratti fudo hada manasa sana qulqullu sana jallate of itti qabata bakka sheni yani eegginni fuudhete kan isheen uffata qayyiratte of babbareechite iyyuu nabi lokten jiratte ibsa kee seeraan hin qabattu jedhe jenna ya kuno yaada yaada bilchaata namni waa beeku kana kuno laala wadda ajali isinu wadda ujoolleen kutaa hundaayyuu nan jaalladha kutaa kudha innu gizee haasa'u san jechuudha qofa naqee Kamaran ini tak kira orang sumber. Kamaran apa sih? Wala jawa, wala. Kosamit timba
dabare ajaya fi shannabi sani barabta marsi mulu gabe Inni qofti kurri keessa gadi qotaa haasa'ii jedhee barani. Akkasitti amma akka waliigalaatitti shamarran keenya sidaatii eeggataa dhiirsa keessan qabadhaa kan qabatan maxxanfa'aa dhannaa jabaa kanarratti hirmaadhaa isiniin jaa Oromoo. Galatoome sabboontu shawaa galatoome. Hundi keessan ijoolleen shamarran abbaa mana keessan seeraan qabadhaa. Okey galatoomaa isinis. Gadi baatanii ofuma kutaa keessan Caaltu maal jettati? abbaa manaa keessan qulqullaa. Caaltu noo maal jettime? Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Caaltu maal jettime? Ani wanni asirratti xiqqisha dubbachuun barbaada. Nama arrabsullee rabbiin haa qajeelchu. Takkaffaa irratti wanni isin haasa'aa jirtan waa'ee reediiti. Garuu reedii aadamii arrabaaf jee malee shamara arsiidha jechuun warqeedha. Ani dhugaa jirtuun isin hima. Ammoo wanni inni jee maali arrabaaf jee. Arraba namni nama arrabsu nama hin faarsu jechuudhaaf inni arrabsuudhaaf jee malee shamarree arsii waan arrabaan qabdu. Shamara arsii nama biliyeena lakkaamu inni ni kaayaddatee wajjin jiraatee ni beeka hin beeku. Waan kana ta'eefi ammoo taa qulqullina keessan eeggadhaadha akka jaarsa keessan isinirratti hin fuune jaarsa qabadhaadha meeqa ta qulqullina isii eeggattu taa hayaata isii kana akka killeetti jaarsa isii qabattu tan jaarsi gabbee irratti fuudhu akka shari'aatiin ta'e yaani akka inni dhalaa irratti laallatuun ta'e fuuti dhiirti akka feetettu ni fuuti garuu gabbaatee fuutee jaartii isii ta duraa san xiqqeessuudhaaf nama arrabsuu dhabuudha. Shamarree kutaa 11 warqeedha. Waa warqeedha bifti abiibiyaa warra arrabsameen baana malee asfa. Akkasii jechuudha. Waan kana ta'eef inshaallah rabbi haalaaf isuu waa'een isaa silaa namarraa dhaabbatee irra jira. Amma sababa reedii jechuun wallahi dayyuusa akka ganni robaantu namni akka dayyuusaan maaliif dayyuusa wajjaa jiraani nama arrabsuu jaalatu. Sababa isaatiin Obsa caaltu carraaka caaltu dimee takka obsa. Sababa reedii aadamiin haati isaa bareedduun san fuula gaddeebifamtee arrabsamu jirti. Sababa inni haadha namaa arrabseen jechuudha. Garuu ajandaan isaa isa bira kuteeti haadha isaa arrabsaa jira waan ta'eef silaa dubbiin tun dhaabbattee hedduu takka namatti bareeda. Hundaafuu rabbi isin haa laaffisu. Oromoon kutaan 10 akka dhuguma akkuma koomantiin jechaa jira warqeedha garuu shamarree arsii waan arrabaan qabu dhugaa jirtuun isin hima. Inni arrabaaf jee nagaan tura. As jira mambeeku. Ila caaltu ila nama kawai itti bare dutama bakka majalaatu reedii aadamii duntaane aadaa Oromoon kamiyyuu aadaa of danda'e qaba. Bakka inni ol ka'eeti waa jedhetti shamarran arsii waliin reediin buleen jiru. Haadha firoo tana waliin buleera. Haati firoo tun dhalattu arsiiti. Eega inni akkana jedhee arrabse. Maas akkana naan jedhaa mee isin warra kiyya naa argaa haatiniif abbaan kee naa argaa obboleewwan kiyya. Jedhanii gaafatan. Abbaaniif haati maa akkana jettaan jedhanii gaafatan. Mucaa kana adaba itti kennan. Yoo isin dhattee jettu laali namu arrabsaa deema gurbaan kun. Shamarran wanta kaasirratti nurratti hin dhagaye wayii siima haati firoo jechuun nama kabajaa qabu. Wallahi dhugaan siima silaa shamara garii taate jireenya isaanii balleessitee kabajaan caaltuu ganna nama machiisu dida amma yoo keessaanii matte qubanii qabdanii fakkeenyaaf namni tokko akka tokko miidiyaarra waajuun miidiyaarra namni waajuu hin jaalatu Laageen fa'u caaltu obboleetti koo ka keessan dubbatame gaafa isin shamarran arsii gadi bayeetiin akkanatti afaan dhoqqeessaniin arrabse dhageessisa sababa mataa isin sababa isiitirraa ka'e kana waan ta'eef narraa dhaabbadhuun waa tokko fala buusuun baatee dubbatuun isirra jiraatu ga'oo isin qadaadamte callisanni baruma itti deebi'a maaliif sababa isiitti barnu arrabsamaa jiru moo waa taraa dheedhee jala bulaa jiran shamarree arsii akkami kutaa ol ka'ee arrabsa. Wanni keessan dubbatamu keessumaan dubbatame wanni miidiyaa irratti baay'ee gaafa isaanii miidiyaa irratti fuffolsanii miidiyaa irratti wal baasan jechuun wal kottotanii.
Jaarsa jaartii kabajaa qabdi akka arsiisitti akka nu beeknutti eega ol fuute nagaan teetti. Gaafa isaanii diqaalaa fi harkisaa ofii jaarsa jaartii miidiyaa irratti ba'anii dubbataa deebi'anii keessanaa isaanii haasoo gatanii dantaa isaaniitti ka araara isaanii keessan dubbatanii ifatanii nu kabee nu ka amma sa'aatii kana shamara arsii akkas jedhee ol bahee haadha ofii haadha keenya nu jala arrabsa haadha ofii arrabse niitii ofii akka barbaade godhuu hin danda'a dantaa isaati. Sagalee raafama. Nuti amma kan irra jirru shamarran haadha firoo jaamtu abbaa warraatiin wal qabdee ilma guddifataa jirtu meeqa takku jira miidiyaa kanarra osoo hin bahin. Duuba meemmi isiin akka garuu amma isaan miidiyaa rabbaatee narraa dhorka haa jettu dhammoo akkama taatu. Dhiisime caaltu naageeffa'u intalli sun jechuudha. Akka isaan wallatteen osoo miidiyaa irra bahuu baattee miidiyaa irra baatee ijaarsummaa maal jettee menne qaramtee dubbatuu baatte wanni irraa dubbanu tokko hin jiru. Miidiyaa irra osoo argamuu baattee jechuudha. Zim jettee miidiyaa irra jiru yaadessa afaan banaa waan dandeenyu ofirraa itti haasofnaa jechuudha. Gaafa isiin miidiyaa irra teettee salbaajii qayyaraa afaan disti gootee daa'ima baasteetti hin menne qattu lees callisna nurraa. Tutti haa dhagahamu kana xiqqoo gaafa isaati kan arrabsamaa jiru nuti gaafa isii jechuudha. Gaafa isii paartii mormitu warri mormaa jirtan warri mormaa jirtan nurraa gabu'aa kabajaadhaan jechuudha. Nu keessi keenya nu gubateetiniin dubbataan waan ta'eef nurraa gabu'aa warri mormitan. Bareedu caaltu wanni sii galuu qabu tokko osoo mana jiraattee afaan ofii qabattee teessee mul'atuu baattee jette mul'annee yaada afaan bana jenneet mataa keenya dhuftaanee ofirraa haasofnaa jechuudha. Gaafa isiin nutti dhufe waan taaneef isis muka itti cabsine isallee muka itti cabsine wanni irraa gorru tokko jiru. Baatee haati isii narraa dhaabadhaa jettee dubbattutti wanni isii dhiisuuf tokko jiru. Baatee ofirraa dubbachuudha. Yoo zarii dhabdee haadha dhabdee abbaa dhabdee nuti warra miidiyaa irraa isii bira dhaabbannaa jechuudha. Yoo isiin qadaadamtee teette gadi isii qadaannaa amma soo taati. Kana beeku sirra jiraatu. Abshira inshallah rabbi isiniif haa gargaaru. Garuu namni nama arrabsu nama hin faarsu jechuumaaf hin dubbadde reediin dhibbaan dhibba garuu dogoggora qaba. Dogoggora qaba hin beekna barnooti kana namni nama arrabsutti ka'e nama eebbisu keessa goree jechuudha. Kana hin beekna garuu gaafa isii arrabsamne gaafa isii cabsamneet ni waan hin taane maqaa ajaasan nutti baasee nu arrabse waan ta'eef baatee waan tokko dubbachuun isirra jiraata. Mee bakkuma ishii bu'iitti ilaaleetu maaliif callisti gaafa isii ajaa maali jedhee dubbate afaan guutuudhaan mucaan kun. Waa shamarri kanaaf gaafa isii arrabsan odoo afaan guutee isii kan waan tokko kan dubbattu ta'e wanni inni irraa dubbatu tokko jiru. Odoo isii uffattee teessi immoo inni namarraa dhalatee miti isiin namarraa dhalatee miti. Maali kana kenna maal godhosina aadaa qaba aartii hundinuu ni beekan. Intalti takka abbaa warraa biyyoodhaan abba himatti haadha himatti yoo jette walitti jedheen haadhaaf abba gaafa. Osoo akka biyyaa taate osoo biyya taate namarran biraa reetii waliin bultanii reetii isin wajjin bulee reetii raaboo ilmaan harroota ani kan nagalche isin warri Oromoo hoomantii barreessitan kun fira silxummaatti dhaabbattamoo maali rakkinni keessan. Yaada afaan banaan kun ajaa afaan isaanii kanaa namatti hin barreessina. Wallahi reedii dura intala tanaatu kutaa arsiidhaa arrabsanii akka mataa kiyyaatti an argeedha waan ta'eef reedii dura isiitu arrabsuu ture. Kuta makamiyyoo namni warri koomantii as jala yaatanii afaan hin barinaa silteen isumman keessa yoo taate deemaa jala galaanaa laabuuki. Oromoo qulqulluun fuune bar maal taatan isin diqaalaa hunda nama as jala yaatanii nama hin arrabsina. Dantaa isaati nu diqaalaa fuudhee maal fuudhee maal jechuun qaba isaatiin haati isaanii arrabamaa jirti. Laani warra koomantiin naagaachisa bakka intala tana bar wallahi nama arrabsuu jaallatu miti beektu garuu as jala deemtanii afaan hin banina jaartii isaatuutu isii bira taa'ee osoo sagalee isaa biraa dhagamtu kutaa arsii arrabsuu ture. Jaarsa kaitan bereedhaan gidee isin harkaa beenine bereeddu tokko jala maan jira laalaabu shakla kiuta koomantii waan jayina dhedhaatan. Gaarii kam ta'e dushinti beeti nama maraa fuudhee sillee taate. Dantaa isaanii kan isaan hin galchine ani ka jedhu na dhageeya warri koomantii yoo jimma dhalattanii dhuguma Oromoo qulqulluu taatan koomantii hin barreessinaa. Hafu duredin afurafu kudashan afu duwash dakhalni nahna lakin nama arrabsun seeran ala
reedin sababi isaatiif haati isaa bareedduun san fuula gaddeebifamtee arrabsamu jirti bar tana maayyaan koomenti galee haatanii afaan hin badin haadha isaa namni fuula ol deebisuun jiru ganaa gaddeebisanii arrabsu jirani obboleettiin isaa akka booji gaafa reediitii ummanti arrabsamteettee wallaahi rahmata adamu asirraa yaadanii afaan keessan hin banina haa fuudhu maa fuudhan jenne nuti garuu jaalatanii bitanii reediin badii qaba siltaa miti gondari raatti dabalatu taamaara ammallee garuu nama arrabsuu hin qabu seeraan ala nama arrabsuun jaarti namaa tokko yoo namarratti fuudhe jaartii isaa yoo addaanuu bee haadha ilmoo isaa tolchuun jaalachuu qaba hamtu isii dhoysee gaarii isii himuu qaba haadha birootan arkee jecha arsii guutuu kutaa arsii guutuu arrabsu jira malee maalitti arsii guutuu bira koomantii barreessina walu koomantii dubbattanii waan barreessina maal dubbatti eenyu waa dubbachuu jira san Dukkee irraa kaasa. Eenyuun kan waa dubbataa argamu mee sagalee kan keessa irreessu. Suusuu sagalee kan keessa irreessu sagalee kan kee fagoo jira. Aybayi seeraan sagalee kan keessa irratti aybaa asitti hin dubbadhu. Gubata garaa kan keessa jiru bayi. Inshallah rabbi isin halaafisu garuu ajandaa kana hanga dandeessanin qabbaneessu yaalaadha garuu tareediin qabbanoitu. Rabbi agargaaru haadha firootii fi nagaannaa tura. Wallahi miskiinna asitti ni azzabama namni afaan laafu miidiyaa irra hin jiraatu. Wallahi mee maaliif amma wallahi maal gize wallahi ani amma haati firoo wallahi garaana nyaatti maaliif beektu afaan laafti bes nama afaan laafu tokko kan dubbanne tokko arraan tana bes jechuu haadhuma firoo tana farraa fakkeenya fudhachuu qaban turan bar wallahi naman dubbanne nama yoo koomentii jala dhaqanii waa'ee isaa yookaan waa'ee jaartii isaa itti barreessan natti hin barreessina itti firraa kadhatti. Ishfeek tayyib wallahi jechuudha. Ilmi namaa dhalaa kutaa biraa kutaa ofii hin arrabsu. Deebitee namni muslimaa tokko jaartii takkaami lamaami afur yoo fuudheehu yoo hiikeehu yaani wallahi seeraan ala akkuma shari'aatti illee nama arrabsuun hin jiru. Shanyii nama arrabsuun hin jiru. Shanyii ofirraa dhalate shanyii haati isaa irraa dhalatte wasaka hunda maarree hunda jee walitti qabee kutaa nama arrabsuu hin qabu reediin dhugaadha wallahi. Reediin osoo edanuutu azaaba seenuu oolu bardayyuusni azaaba malee jannatan seenna akka isaati jechuudha. Ka sababa isaatiin haati isaa bareedduun san fuula gaddeebite. Ani wallahi kalee bo'eetti no suudide koomantii hunda jala yoo barreesse muyiti na godhan. Maali haati isaa bicha miti bakka haadha keenya illee arrabsa inni. Wallahi sababa inni haadha guutuu sanuu walitti qabee kutaa arsii jee maqaadhee haadha nama guutuu sababa arrabseeni balaan dillituun buute. Allah ya Rabbi khaliqa wallahi lazim dullatti silteta ija bocola sana fi isa rabbada ya inshallah mena ga anjirada garanna ogumati na ga anjirada ne biro di rabbi ala wallahi mema bakanya afrafa mo ko ni shanafa da kana jana izni baati inshallah izni rabbi ti wajwar tubar warri komanti kuni silafu matta futaysan haati dirani jilbi batti male khufte la fatnaftu lugaada wallahi haati firoo jechuudha wallahi kabajaa qabdi nama kabajaa qabu. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Ay waan isiniin jiru haati firoo tuni intala xiqqisoo tana intala tamareedii fudhatuun isii dhaluu dandeessi. Akkamitti isa kana dhageeffadhu isa kana fiddee reedii kana fiddee barakeettu akkanumaa wal quba qabna jettee isa faata irrattiiti wallahi laazim. مجيون تكشون تون أنقل من أجاب سيستي والله أنين أما قدون تون والله لازم سلا أما ريدي سلا فود اللي بري نما كم فود سيدا يجورني نما بريدا فود نما يسي تعالو فود نما يسي قدي هذا يسي فود إنا كينو والله يسين بريدون نبقى لك جبقية هذا انتاتو في مجيون أنا والله نتاتي في مجيون تون نما قبيه
dilas taal namiif goggodhee agartanii miti haa namiif goggodhee kanatti nama furfuroo tokko miti nama saabsaab akka ijoolleeti qalbiin isii ammallee ijoollee ganaa biyyee magaalaa hin seene dhageeffadhu muciyyoon tun ganaa nama magaalaa seenee fatfat hin taane jaartiin reetii tun ta duraanii midhaan xiqqoon tun wallaahi muciyyoon suuqan seene gurbaan mana keessatti adamsee biraa deeme isa malee hin beeyi sa'a 24 jalii fi kaara dhukkubbii boo'u jirtu fakkaata. Imaan as barteekko ati harargeedha maaltu si galchee muyitu si godhanii jira rabbi sin deebisin dhageeffadhu nuti habibti harargummaa osoo hin taane jechuudha haati biroo kabajaa isii himu jira dhageeffadhu haadha biroo nuti kabajaa isii himu jira nuti harargee ta'uu keenya hin kaanne garuu ammoo oromoon kutaan kudha takka nuuf ija mirgaa ija bitaati garuu immoo reedii aadam shamara arsii je'ee arsii maqaa dhahuudhaaf oguu namaa seenee dhiqatee uduwachuu qaba. Maal barbaaddan dhugaa jirtu fudhadhaa dhalaan arsee warqeedha irra deebi'ee mallee. Maaliif waan arrabaa hin qaban kabajaa isaanii haadhuma firoo irraa fakkeenya fudhadhaa warri koomantii barreessitan. Haadha firoo kabajaa isii ilaalime intaltii dhiyaaddeessitee kan gabbaatee waa meeqa jettu deebisaa takkan kennituuf. Maaliif kabajaa dhagaa? Ilmi namaa kabajaan madaalama malee dabbaan kabajee morma qullaa dhiiran maratee asirraa iyyuumi bara maal taatan isin kabajaan madaalam jaalattanii jibbitanii shamarri arsii warqeedha oromoon kutaan kudha takka warqee garuu waan arrabaa hin qaban reedii waan arrabsuuf hin qabu haadha firoo hiika isii hojii jiraachuudhaaf garuu haa wajjin jiraatu kabajuma isaanii ilaalaa isin fakkeenya haadhuma firoo godhadha dubbii gabaabtu kabajaa shamara arsii haadhuma firoo godhadha deebisaa takka laattuuf kabajaan jiraachuu barbaaddu dhugaa jirtuun isinii maa jira wallaa mee gabbaatee deebisaa takka hin kennituuf maaliif jiraasa baalagee wajjiin baalagattu gabbaatee namni duraan isii arrabsuu ture qaallittii isaati amma moo isaatu itti dabre jaartii tiyyaafi a'uuzu billahi wallahi reedi adamani wallahi la'azimani miidiyaa kanarraa illee diles waan hin beeku jaartii tiyyaafi marree jettanii jaartii tiyyaafi maal namni jaartii yoo qabaatelle ilmi namaa jaartii afur horata inni ilma muslimaa dhiira muslimaa takka ta'e afur horachuu danda'a afur garuu arrabaanii miti kutaadhaanii miti akka shari'a yoo wal qixxeessuu danda'e. Akka shari'a yoo wal qixxeessuu danda'a yaa'imaan koomantii waan dhageeffadha. Dhageeffadha obboleettii tiyya laal asilaa jaartii namni na aarsu jiru eenyu seeta. Jaartii reedii ta duraanii tanaan na aarsu jira katti na aarsu jirtu gurbaan kun deemeeti ta'isii ol yoo fuudhallee bara haala wasaanan jirteeti balaan biyyaa wajji balalchuudhettee taqabbaltasa walalaa intala isii gatii miila isii gatii fuudhe miciyyoon ijoolleedha isaas firraatti dhiistee fataa zanaan jettu tokko kasabbaraayis godhu jiru achi keessa ijoolleen sikkoo mandoo tureessa jirti dhiirti isaanii miciyyoo tana qalbii wayyeessanii hadiiqaa geessanis bakka hunda gaggeessanii fataa maangooleessi miciyyoo tana nama gurbaan duraan miciyoo tana mana keessatti adamsuu ture mana miciyyoon ijoollee manaati miciyyoon miskiina ijoollee miskiina ijoollee manaati yaani ijoollee akkasiitii miti sii galte ijoollee wal waallee taffaayii miti miciyyoon hin beektu akka fuudhetti mana keessatti adamsuu ture ijoollee teenya waaniin isiniin jechuu barbaadu ani mee dabare naa kennee وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكوتي دبنا ما شكوتي. ورنا ما في رب الله. زين تقصى كذا زين ديسه. معلومة سرية تنزل. أبولي سامي ممتي كابد دبره خير كدو. دبره وني جدا منجرا. वो शांति की तो अगर ऐसे दूर दम नहीं हो warri shamarran arargee maaltu singal jettani shamarran oromoo hundi takka isinii agalu isinii gala shamarri oromoo hundi takka oma garaagarummaa qabu shamarran arargee obboleewwan maaki jibdan fitadheetiin baalageeffadha namni irraa koomii guddoo qabu jaartii reedii ta duraanii suni jaartii duraanii ijoollee sikkoo mandoodha
jaartis reediidha wallahi akkantiin deebine godha dullattii tana namni wajjirate akkasii hojii deebi'ee rafne ni balleessaa'u sabbaraas godha micidoo bakka bashannanaa geessa. Ni ugeetu teessee arrabsitu wallahi. Isin si caala. Ani wayis feetu ana caaltu feetu hadiistu. Arrabsiin laala dhageetta obboleettiiti adillee dhala dhaga'i adillee dhala akkasiiti dhala akka teetiin arrabsiin. Ana arrabsatti jiru obboleessa kiyya Meemuu saaree fi seente qabadhu maayikii qabadhu. Dhaggeeffatu dubbi ana arrabsatti jiru dubbii afaan Oromoo yoo jedhaloo fi ololoo hin beekne akkanuma lib jettee namatti seenin bodoofa. Ana arrabsatti jiru miciyyoo namni afaan Oromoo sirri beeku mushakkalaa mi sirri ni galaafsii galee ana arrabsatti jiru yaa'ani miciyyoo tana bakka takka geessanii wallahi keessa caaluu harkatti reedii caaluu harkatti bari miciyyoon tuni reediin irra fayyaa dhabeeti ijoolleen si komandoo tun shiliin gibisimuun kutaa hunda keessaa guuranii irratti fayyaa dhabee udaan isaa fincaan isaa jalaa kaastee akkasitti boodallee ilmoo iraarra darbee tana dullatti jala biligaasaa haatee dhufe bakkaan inni irraa laalee dubbadde laalaati dubbadda anachiin na aarse namtichi miciyyoon tun seenaa guddoo tana habiraa qabdu isii tana darbee biraa gabbee hulii zajaa inni godhuuf takkan jirtu yoo nama sammuu qabu ta'e saniifin dubbadde malee ani arraba isiitiif hin deemu uummata mushakkala dubaasoon beekna geeffata. Ana warreek yaa tokko. Isinii galee? Hidha geessanii? Agau jira. Dhukkee irraa kaasee jirta. Dhukkee irraa kaasa. Asaniifin jeema malee. Imaan mee xiqqoo dubbadhee bu'aa maayikii qabadhu. Shamarreen warri as gubbaallee nama arrabsitanii nama hin arrabsinaadha. Reediin silxee miti waan fedhe nama miti saree yoo fuudhe mirga isaati. Garuu gadi bahee dubartoota teenya dubartii Oromoo keessumaafuu haadholii haadha isa dhalte arrabse inni dubartii hundan arrabsine laal haadha isa dhalterraa takka jedhee walitti qabee arrabse. Kanaaf itti dhiisaati mucoo taatu ta'inni fuudhe takkittiidha. Shamara arsii hundan fuune shamara arsii hundan beeku dubartii arsii jechuun nama beeku beeka ta'u osoo hanga feete rakkattee gadi baatee hin dubbanne tarakkinna abbaa manaa gadi baatee hin dubbanne. Ijoollee baalee bakka kanaatti fagaadhaa takkittu kun qoyshaashaa baalee maali arsiin maaliin wasaka bakka dalattee bakka keessaa baateen beektu. Kanaaf dubartiin arsii kabajaa qabdii akka bultee ofii itti qabattu beekti dhugaa nama kabajan. Warri immoo miidiyaa kanarraa bahanii yeroo hedduu afaan dhedheeratanii ni jiran suni dubartii arsii hunda bakka hin bu'an. Laakiin ammoo inni haadha ofii arrabse dhiisa. Nama haadha ofii arrabse mee maalirraa gaafattan maal isarraa arrabsitan obboleewwan kee nama haadha isaa arrabse. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جنة بر. جرتني ليه وجدت هاسوتني جنان زي مجرى كده بيفتح الكوبا كبابيتو يدبتني رد دبته صداقته وزي مجرى وده. جرة سلامك أمني قرأتي بارتي كم يكوي بارتي كم أتي بارتي كم يندي قرت. بارتي بيجي بيجي لا ما ترى كان عندي مسي والجلابوس أكو موسين يعني متى كاسة سيكتش جرّا. Ayye amma paartii deeggartu nuufi miitiniin achi booda maayikii qabatta. Carraan akka si qabutti. Siin jedheka nu arrabsan arrabatiyyaaf deeggarda biyyatiyyaaf filmaa dhabalee akkana kun bakkuma karaan jirtan hin jiraan. Beera korkolee fi beera dubaalaan ugguuranii wanti nu arrabsan tokko illee hin jiru jechuudha. Ayyee galatoomii maayikii qabadhu carraan kan kee akkasitti deemuutti maayikii qabadhu amma Aliyaa Loobi. Aliyaa Loobi dubbadhume. Ani kajechu barbaade reediin kajechu shamarran arsii kajechu ilaa ilmoo irraa dhalee isaan qixxooftu kana ajaa isii maan argin jedhe. Ilmi dhiiraa tokko dubartii yoo jijjiire yookaan dubartii takkatti yoo jijjiirame akkasuma jedhaan. Yeroo isii wajji dhibamtee inni dhibame wajjin dhibamtee akka irraa ilmoo dhalee ilmoon isaan qixxaawu kana ajaa isiin agarree amma dullatti darbuudhee nan ajaa isii arge. Maani mirree yeroo san dhajooti shamarra arsii jedhe. Inni biraa Zainaba irraa kan beeku qabdan ergata biraa fuudheen ajooftii shamarra arsii jechuun jira malee yeroo isii faana jiru osoo jedhe yaanullee ijoolleen arsii irra gorree arrabsina maaliif waan kan inni
silaa isii amma inni jaallatise nama maqaa addaatti baasu jira akkamitti Zainaba arrabsuu dandeenya. Sanumaayyuu kan jechi kun maaliif jedhame jettee dubbatuu qabdi silaa uummatatti dubbatuu qabdi uummata bal'aan gahatuu qabdi maaliif akkana jettee dubbatuu qabdi osoo namni biraan dubbate. Isiin bariyoo dubbadallee himnaa arrabsanii fuudhanii daa'ima wajjin olii ganna galabbatan jettee tuma yoo taasifte waan biraatii miti ba dubbachuu wallaaltee osoo hin taane. Ta'uun qabu dubbatuu qabdi dirqama dubbatuu qabdi maaliif uummanni isii wajjin jira waan ta'eef dubbatuu qabdi. Turi daqiiqa tokko inni biraa moreeti warri asirraan arrabsu shamarran arsii jedhee walumaa gala shamarran arsii warri asirraan arrabsu warri kabajaa qabdan ammoo achi manaa kabajaa malee wali qabeen arrabsu. Inzil intaane ati bu'u intaane. Kijibduudha jechuudha. Intala arsii jedhe zubaaraan isin kaasaatti ijoollee baaleetii baga jiraattan ijoollee baalee jedhe baraan isinitti taa'utaa jooftoota akkanaatiin arrabsisaa jirtan. Naashii muka isinitti taana gani. Tottortoota gawwaa jechuudha. Isin buute jirti amma saaditti dubbadhu. Afuura kaayirootu sirraadhaa yuusii ati maakii gubbaa kaatti deemta. Assalamu alaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Bara ani deeggaraguma kamiiyyuu miti garuu isin ijoolleen akkasii ofirraa dubbatadha. Reediin mataa hin dhabde mataa hin dhabde. Nu akkam beekbatti akkasiin dhiira sirriitti qabu kan nuti beeknu. Isin sirriitti dubbatadha. Dhugaa isiniin jedha. Amma reediin gadi beediin matii gaafa reediin mataa gadi galabbadha. Galatoomi saaditti galatoomi sagalee nu ta'uu keetiif galatoomi. Asumaan erga namni bira isiin paartii tokkoyyuu hin deeggaru garuu mootu hin miidhamtanii ofirraa dubbadhaa jechuun jirte jechuudha. Obboleessa kiyya dhageeffadhaan yaada kiyya fedhee irraa ba'a jechuudha dhageeffadha. Waan dubbadhee irraa ba'a abbaan keeffadhu isinitti maa dhageeffadha. Keessattuu shamara arsee isin dhageeffadha. Kabajaa ofirraa fixaa jirtan kabajaa ofirraa buusaa jirtani. Yoo dhiira dhabdanii arsii keessa dhiira dhabdanii gabaree arsii dhabdanii jirtanii arrabamtanii ittanii xiqqaataa jirtanii haala amala keessanii dhageeffadha ana isinitti hima wallah likki keessan jechuudha. Hin fakkaatina isinitti hima wallah hin fakkaatina qaxxi jira akka intala arsii akka dubbatutti qaxxi jira dhaabbadha itti dubbadha. Isin himuu mataa isin ciraa ilkaan keessan cabaaraadhi takkatti yoo saatiin dabarsanii ilmooteessanii harma hossaa saatiin misaa yoo dabarsitanii waan isin godhanii isaan tumteeti akka isin jalatti isin bulchuti beeka. Xiqqaalaa akka kaaniitti gattanii deemtanii isaanii waliin rakkataa akka jiraatan beeka. Garuu nu arrabsan jira itti dubbadha kolkolee taatanii jalatti hin fiigina. Isinitti himnu nu jibbanii jennaan kutaan 11 hin jira jechuudha nu jibbani akka bakka ijoollee intala arsii bakka fedhetti jaalatamtuudha bakka fedhe kabajamtuudha. Garuu keessattuu dhiira keenya hin kabajinas hin jaalanna. Kijibdanii bira tartanii reedii addeenya isa malee maan horar wanti dhiira keenya hunda taru meenatti himaa. Isin addeenya isaa ibsattanii akkanatti isa laalaa kakaan cufa dhiqinsaa kan dubbatani maa eenyu taramee eenyummaanu eenyumaa caala eenyummaanu dhugama rabbii jechuudha. Mee waa isin godhee mee eenyummaan akkana hunda namaa Oromiyaa kana keessa hunda kan reedii jettanii kan ofirra fincaantaan kuni maal isinii godhamee reediin akkana hin jenne reedii arsii hin arrabsine ka jettani maal hin arrabsine muka itti cabsee itti arrabsee jira. Dhugaa rabbii yoo dubbattanii jechuudha. Dhugaa rabbii itti dubbadha bayaaki yoo na jaalatan yoo na jaalatu baatan itti kutaa 11 keessa kan fedhe jaaladhee heerumuu hin danda'a mirga guutuu hin qaba. Inni maali fuudhaa jechuuf hin dubbanne nu. Ka fedhe fuudhee Oromiyaa mana 11 keessa fuudhee haa horatu isatu danda'a isatu bulfata. Garuu nurraa dhadhatee nurraa nyaatee nurraa dhugee nurraa fayyadamee gad mataa nu cabse. Kalee gizee dhukkuffatee eenyu kutaa eenyullee isaa wallaahi laazini siisisa irraa hin kaafne jechuudha. Kakaasee ijoollee xiqqooman dooti. Reeffa isaa kaadhoo kana keessa kaaftee amma darajaa kana isa geessee beera shantuu guuree dhama nu arrabsu kana isa geessee ijoollee xiqqooman dooti. Isinitti galee dhiirti kennallee horii hin ta'ina. Ofirraa ni beera keessa arrabse dubartii keessa arrabse itti baa falmadha. Mataa isaa bakka jirutti walla dhoosa. Maayifi dhugaa yoo dubbattan maatta abbaa kee goota meeqa qabna nu abbaa kee isa bichaa miti. Nalaalaa fincaantan inni eenyu jaalamee dhugaa rabbiititti isa kalaalanii fincaan rabbi sodaadha. Nalaalaa fincaantan. Ani wallah dhugaa rabbii jechuudha. Baguma arsii ta'eeti baguma onnee jabaa rabbinnaa kenna abbaa kee. Akka dhageeffadhu kana laalee fincaana dhiisiiti. Wallahi dhuma gamma rabbii jechuudha. Jawaara jaali jawaari.
جوار ماما ديرار تدو انتل ترسي هم فنجانتو والله كافتي كان قديدا كان شامتو كالتورا تاب بيني أبوشو كان والله إن كافنانو ليه ولا كبينا جالتو شمر أرسي تارو تكلمو في دامي mana ajarannya kamna bekamti kamna bakka fere tijaratamne bakka fere tinjirana jechora dia cara kuta kam kesa fulanne aranizna bulchu hindandira burundandena gade akka isa kuni nuga dikabu sunundan tau nu arsu sindan tau wallahi dugara entardi qalim kamaleti qalomni kenna bada gafa arsi maqatu ke wallahi nu zubala miti jolle bale li arsira bale baga nujiratan zubala nu rakaftan jeru wallahi la di idime kula afri kula la marati interarsi barbacha fa kuta kam kesa nu barbacha jechoda garu gari kolkolen kana kesa jirtu arsi fakkata arsi gat qabdukun jechoda nu kesa rabbi sialu kusuru qaw qabda takka kesa nu isru keman kikijib dari waritin fakkatina redi arsi yota nus arsira biya kenab dubbanne maga kenab dubbanne gade dinni akkan je no rabse dini bro fe bornu wara sajechura asli wogga mani fi tabarati wa dubbat haga dadi rakeda dikesta jirani harre akkana gotan jere asli wa dubbate guta bro fi meti sirti mabe rabia urso oromia biya ko mali kelu kuna ado bagurfte me ana jarrakina anasene bakka michu dubbat aye maali sini fakkaate obbolaa kiyya bakka reedii kanarratti dura nama arrabsuun dura intalli takka heerumtee akka aadaa arseetitti akka ummata arsiititti akka keessa guddattis akka abbaan kiyya yaaddatee bulchaa jiruttis intalli takka fuudhanii yoo balbala arsee seente gosa san tuquun biyya keenyatti nawrii tabeeku intalli gaabdu nama intalo inni niitii isaa bulchee dura nama niitii ofii mootummaa ta'etu gadi bahee waan namaan jedha. Reediin guyyaa Jumaa faatiyaa mana jiran guyyaan Jumaa shiishaa bitatanii caatii qaamu jiran garaan gaggara baxamte ijoolleen keenya dhaqee jalatti laayiba seente ijoolleen keenya dhaqee jala barreessan arsii warra akkasii jettiin. Atta niitiin kiyya na bira teettee gosa kiyya na tutti. Yaa obboleeyyan kiyya ani kadhaamuuf ummata dubartii arsiitii fi miti ani kadhaamu ilmaan arseetiif ilmaas komando keessattuu dhiira arsii taatanii. Atta niitiin tantee gosa kan kee keessa jiru fudhatte arrabsite. Kun aadaa keenyattis na uli. Lammata inni niitii isaatu hoogganuu hin danda'u. Niitiin jechuun kan mana liibii irraa galchee mana ol deebise niitii jechuun ka isa hogganu, ka isa sodaatu, ka isa kabaju. Niitiin akkasiiti kan hubennu miidiyaa kana gubbaa baanii nama arrabsuun inni osoo inni jiru isaa arrabsiteesi har'a dubarri arsii ni xiroofti jedha. Wallaahi haati isaallee ni xiroofti jechuudha. Namni akkanaa kun jammar waan haati isaatiif obboleettiin isaa xiraasa arge dale maal jette arsii yoo mammaatu waan ijoollee waa warri waaree baaqaa ijoollee waareen baatii jedha. Waan maatiin isaa ajaa'iba ta'eef yoo sanii fuudhallee akka maatiitti illee deemu. Akkamiin nama tokkoon akkas jedha. Akkamiin jecha kana namaan jedha. Inni niitii isaatu hoogganne niitii isaa miidiyaa irraa galchee ta'e yaa uummata maana arrabsite jedhee osoo dhufee gaafate yaadam kuni jecha kana hadda shamarra arsee arrabse durba arsiitiin ajaa'iba jedhe kana ka gaafachuu qabu dhiira arsiiti. Malee nu miti. Nutillee kee shamarran keenyallee yoo waa dhageettan hin ariifatina wannan isin gorsu keessaa. Yoo dhiirri arsii baatee dubbachuu didde achirraa kala baanee dubban. Inni biraa silaan ilmi namaa tokko niitii isaa bulchee niitii isaa mana ol deebisee bahee osoo hadha nu arrabse niitiin isaatu miidiyaarra hin jirtu nama arrabsaan jirtu fuudhuun duruma jirti. Maana arrabsitanii jedhee oduu arrabsite yookiin jedhe bareeda isaafillee geetti. Niitii isaa nama arrabsisiisa niitii isaatu hoogganuu hin dandeenye akkamitti gadi bahee haadha ofiitiin xiraawaa jedha. Inni mataa isaatti xiraawatu waan namni tokko fi xiraawu fi hima beeku. Waan mana keessa waan wayii daladdu baatee ollaan himtaa beeku. Kana mataa isaatti xiraaya malee uummata arsiitii miti xiraan.
xiraan isa ummata arsiiti laal xiraa fuuraa gajjisee addunyaaf dahaba warqiin ka galte dheengadda intala aanaa eessaati intala kokkosaati miti arsiin taati miti fuuraa gajjisitee fitte bar ajooftuu isaan jedha sun ka har'a kana dubbachuu ka qabu keessattuu ilmaan arsii dhiirri jechuudha isin turraa dubbachuu qaba fiduu qabdan gaafachuu qabdan malee isin arrabse gosa keessa ana dubartiin gosa hin qabdu ani kutaa biraatti heerumuu danda'a araba heerumuu danda'a ijoollee kutaa jijjiiruu garuu aadaa keenya irratti dubartiin balbala arsee dhufte baatee arsii arrabsuun akkanaatitti ni qabfadha. Garuu kana irraa ka dubbachuu qabdan isin ilmaan arseeti seeruu nu dubbisu dubartiin akka aadaa keenyaatti gadi baatee iyyuu nu danda'a. Nullee walumaan taane jala fiinnee calaw nama arrabsaan calaw waa jechuun calaw ijoollee baay'ee nama arrabsaa jira. Inni xiraawa gariin haadha isaa gaggaragalchee isaallee gaggaragalchee haati keenya kalee arrabsolumaan nu arrabse haati isaallee gadi gangara. Dhageeffadhu obboleetti dhageeffadhu obboleetti mee dhiifama naa godhamee kaawwan obboleetti dhageeffadhu. Amma nummaan tun guyyaa takka laa viidiyoo bahee ofii dubbadhee hin beeku dhageeffadhu waggaa kunoo torba gaheera erga Itoophiyaa keessaa bahee biyya rabaa jira jawwaala kana hin qaba jechuudha. Laal akka isaanii takkattii tanaa miti kalaan bitadheeti miti laal obboleetti hin ta'ani hojjadhee laal akkana jawwaala sadii afa hin qabna jechuudha liibii baanee iyyuu wallaalleeti miti arrabsu wallaalleeti miti laal waggaa torbaadha. Si galee wallaahi jecha na baase garaa na tuxxila gubatee jechuudha. Dalagattuu malee hattuu miti arsiin isinimii himaa dhageeffadha jijjiirattu malee wallaahi laaziin gawwaalaa jabeeffattee tabultu malee turriyyee miti wallaahi arsii keessa gursummeetti dhuftee kabajaan argattu sitti mobboleessiti jedha dhageeffadhu gursummeetti dhuftee biyya keenya keessa kabajaa hin argattu dhiirti arsii akkam fuudha dhiirummaa isaa agarsiisuuf tokko gabbaree tokko mijiggaa tara jalaa fuudha malee dhiirti 12 ofirra fincaanee munni kun xiqqaa kunni duggudda jettee talaafofte nu fuudhee nu godhee nu arrabsee hin beeku obboleetti kanan nu baase beeku nu hayyuudha hin beekta safuu beenna hojjannee bulu malee waan kana hin beennu golaa keessa fuudhee nu hin gale tokko gabbaree tokko uffifate fuudhee nu gale nuufuu maqaa nu godhee walla aalee wassaalee mara isa faana jirra isii faana nu arrabse isa faana jirra walla isaaf tuuna garuu gursummeetti dhiirti 12 irratti dhiqatee irratti meecatee tana irratti dhufee nu ammoo ode dhufee nu arrabse santu garaan na gubataa jira malee santu nu baase malee baanee guyyaa takka viidiyoo liibii maalii minxase taaptaappii sherrii qophiin beenu wallaa dhugaa dhabbi jechuudha jawwaala kana hin beenu jecha nu baase biyya dhalanne haawwota keenya abboota keenya ijoollee arsii ajaa miti intalti arsii walla ajaa kana mukaan luka muunjaree kana heerumte muunjaree isaa qeensa isaa kana murtee kaate nama isa goote hiriyaa isaa waliin oolchiti wallaahi dhugaa rabbiin takadhaan gawwaa carraa yoo nu qabee wallahi gawwaa womaan beenne kana meecitee qulqulleessitee nama gootee beekama itti gootee wallahi dhugaa rabbi hin beessifti jechuudha hin beektan hunduu keessanuu uf jajuu miti wallahi dhugaa rabbi jechuudha intala arsii takka gawwaan takka galtuun takka shamtuun takka nurra keessan nu keessa dhadhattee baatee yoo dubbatte wallahi arsee jedhanii yoo dubbatanii oromoo laali ijoollee arsii dhiisi oromoo mara 11 garaa gubaa nu ammoo ijoollee arsii walloo deemnee hin bullaa wallagga deemnee hin bullaa jimmaa deemnee hin bullaa harargee deemnee hin bullaa shawaa deemnee hin bullaa akka fedhe hin bullaa garuu niitiin fi fardi bakkeen qabu dubbiin tun yoo bulte inuma deemte waan guddaa dhufa garuu ijoollee arsii dhiira isaanii waan akkana gootee irratti raawwate jecha nutti oolu zimmi jechoo mana dubbatee baafate wayyaadha garuu arguuf teettan wallahi akkana gubannee waan tokko irratti raawwatuuf deemna kana bicha fudhadhaa nullee dhiiran nu dhalchee miti